Namni jaalala kana koo akkana siif jedhaa. Isi barbaadu yoo si jaalatan si jaalatan. Baasanii miti bar. Ati si jaaladhattee waa'ee jaalalaa dubbannaan ilaale. Ija tana jaffa godhas ilaale. Sanii hima. Dallee beektaa nuuraallee gisee deemuun masabsaba akkana cufee deemee beektaa akkaatamu godhaa arsutan. Acarara si finishingii kana sammaree deemaa miti. Siyaa sammaree deeme si jaalan. Haadha faayatti yoo ijoolleen baay'ee si jaalan naam jettuun karoora qabatti saayibi. Karoora qabatti. Alaamaa qabatti Adeemsa saayibi. nuuraallee akkas jedhanii bar. Akkas godhanee saayibi. Karoora qabatteeni. Leensi wallaahi wanni guddaan waraqaaleen fidnee irraa masiigaleen si baafnee irraa qaxxitaa deema bicha tiraafikiin qabu makiinaatti deemtuun baadisee masiigaleen. Rabbiin achi shaafidu isilleen du'aa godhaa fi innaa isin jaalannaa minaamineeshin. Akka duraa san baasa ama fa baasa boora wallee gaafachuu eegalan jedhanii dura ta'uu magandaatiin deeman. Of course. Sila wanti sun qallee nama dhugaman. Sama dhugaati. Abbaa hidhaanuu hidhaa su'uudii tara jedhanii kashumeesii rabbiin nama baasa. Injiraa dhaalle. Akkuma soolii kana nama jedhan jiran qabanii. Akkuma soolii kana qabanii nama jedhan jiran. Ka dubartii hin laafadhaan garuu dubartiin durallee baal. Karaamaan isaanii bare. Karoorri baay'ee maal ta'udha. Wanna amma kaasan agarra akka finfinne sanii dalaguudhaaf adda bahee baala isaanii qabaa qoqqooddu isaanii filaanii kaasaniira. Dabaabaayee waaqa guutumaa jeneraal waaqa guutuu achi dhaabanii jiranii miidhanii zamoon Isuma san jechuudha. Baankii karaa ol jiru isaan gartee baankii nigdi baankii isaanii. Nigdi baankii adda bahee isaan gartee. Siidaalee dhaabatu Ismaa'il siidaa dhaabataniiru. Anaagaa. Ismoo siilee siidaa dhaabataniiru. Yaa maannaa dhaabachuu qaba malee wallaahi qabsaa'ee jiranillee sii galee aga humna kiyya. Baankiidhaan achiisu ni illee diigama. Ijoollee UK ijoollee baale ta UK keessa jirtu si jammir siidaan dhaabachuu qaba. Ana kun walii gara ijoollee UK siidaan dhaabachuu qaba. Maqaa nama tokkootiin dhaabatamu namarraa dhaabatanii. Mata mataa yoo dhaabatte nama gochaa'u malee wallaahi. Ijoollee UK moo? Ijoollee UK wallaahi maqaa ijoollee UK tiin otoo siidaan dhaabatee bareeda. Karaa irra yoo xiqqaate torbee tokko karaa gubbaa rafanii bara. Galaana Meeditiraaniyoon. Nun galle wallahi. Foggoradha. Wallaahi Rabbiin dhugama. natti raga wallaahi. Wallaahi dhugama. Noonu foggoraa jirtamoo akkan. Wallaahi billahi ijoollee UK torbee tokkoof karaa gubbaa turan bakka yoo xiqqaate gara bulii 15 karaa gubbaa. Jechuun nu foggoraa dhamoo maayiltee dubbataa hartaadhaan beekaa barsan. Ay mucaan fayyaa qabaasin. Haadha faatee dhambeetuun Waan ofii numaa yaadda dubbataa harti malee. An wallaahi dhugama jedhe. Keessattuu mucaa akkasitti alaabaa koree gubbaa buuse sanfaa. Badhaafamuu qaba mucaan sun. Wanni alaabaa gubbaa kana. Alaabaa. waan fi waan baay'ee mirgisiisu. Wallaahi. Kan osoo dhakaanuu bakka inni ciisutti humte himami maal hin buufne tuyin. Dhiigatu dhufa osoo himimmaan hin dhufin dur. Tuwiin Dhiigatu dhufa malee himimmaan hin dhufu. maal taate? Waan san dubbanna. Tishuu sii kennu sooftii barbaadda. Dhaaggisu. Bakka. Kaa godhatee shibbora. Dhaga'uma garuu ariyoon ta'e. Hin danda'u warra mucaan waan akkasaa yoo haasa'u waan hafe. Yaa galatoomi garuu waan ofiitti jiran. Obsi malee obsi wallaahi. Baay'ee mee kootu kophatti mee waan asoomu jira. Bakka akka godha. Machana. Tuwiin Muudii qabata. Muudii qabata. Aganuma shawwadamaa? Kun sakkasa wallahi. Waan ofiis shawwaduuf yaa. Kun sakkasa. hin booyaa jira amalli isaa akkanaa miti. Ismuun fagaggi jedhii nama kuma fursi ilaalaa jira. Wallahi sakkasa waan ofi. Inni keessa dhufeenti maa? Barumsa boru ganama barumsa qaba beektaa saniif bahe. Waan biraa. Wallaahi hin qallada malee hin qallada. Nama barumsa qaba ganama saniif bahe. Okay. Qoy fue addabaabaayii kan monnaa yoo jedhan jette salaati. Addabaabayii waaqa guutuu hin jiraannu. Beekodani? Addabaabayii ol akkanatti wanna baankii nigdi baankiitii fi awaashii walitti qaxxalamee jiru.
Sanniin illee hundaa kaasuu edan bal'isanii dalaguu edan. Ka paaspoortii sun qalli namoo kan. Dhugaadha jedhe ishee kan roobee kan ol ba'ee dhuguma jedhee mudii nu qabataan beeku. Waan ofii qalliidha. Inka kata ishee kan roobee wallaahi billaahi dhuguma jedhee. Reedii maan fakkaata akkamii firaazariidha. Akkan. Namni maal fakkaata islaanii kun kaan fakkaatadha kun kaan fakkaatadha. No, uummanni hin qalladdigin you like look like. Kalee waan ofii mana keetii dhufanii ishee ibsaa fakkaatan an jedhaa. Yaa. Anillee bakka san shakka. Anillee shakka. Gariin ammoo Ishee ibsaa malee nama birootiin hin jiru. Ishee ibsaa garuu ni fakkaata. gariin ammoo arabaa afaan oromoo dubbattanaan. Naannoo ishee ibsaa itti dhiyaatta. Ibsaan garuu Ibsaa fakkaannan amlaakii wallaahi noo jechuun like. hin fakkaata akka zarii isaan ta'an hin beeka kaana ati zarii isaatii miti isaan itti baateri. Ishee ibsatti hoo? Zariin walitti hin deebitu. Baale Oromoon zarii tokko bar yoo iyyafatte Oromoo ooftee zariima tokko Oromoon. Anaaf ibsaan amma zariidha. Wallahi haati abbaan maazariitii fi abbaan abbaa ibsaa obbolee jenna. maali? Innaa amalee isheeticha wana kanan beekame ka Jarman jiru kana Umar al-Faaruqi. Umar al-Faaruq moo? Yaa. Abbaan Umar al-Faaruqii fi abbaan maazarii obbolee jenna garaa takka walirra dhalattillee. Ani abbeerota tiyya malee maalii waan takka hin beeku malee an zariiteen. Nama manee. Ka adda addaa eessuma kiyyaatii ka maal jedhan kan hin beeku malee. Anuu jarri lachuu zarii kenna ta'uu hin beeku si jammar. Umar al-Faaruqtu natti mee ka ofiillee ka ibsaalee natti hime. Waa'ee makan. Kama harree fakkaatan jedhee hin galatooma kanama fakkaatan an jetta. Baarakallaahu fiikum. Faya isinitti haa tolu nuura nagaatti na geessi. Abshir wallaahi. Ayyee waan nuti galatoomii atillee ni gaafachuu keetiif. Baay'ee garuu miira keessa galleerra. Bar waan ofiin turte sitti ture malee jecha ani akkanumatti isayyuu ilaalle karoorumaaf dhufe beeta simaaf dhufe simaa arguu dhufe qooyye shaa achiin turte malee. Mucaan dadhabee rafe haasawee gadawanne. Tokkummaan naan jedhu dhageette. Tokkummaan naan jedhu. Haasawee? Suuraa Iyyasuus fakkaata. Suuraa Iyyasuus fakkaata naan jedhu tokko. Wallahi. Nama walitti buusuuf dhiisi callee. Itti haa toluun Yesuusin bareedadhi. Hin jaalanne wallahi. Yesuus Kiristoos namni jibbuun jira. Hin jaalanne malee banne. Inni waan biraa akka qofaa beektaa kommentaatarri kun. Yesuus Waan biraa naasoo Yesuus hin jaaladha of course. Ergamaadhaan jaalannaan. Yeah. Taariin biraan jira. We love him. Waan ofii hirriba si qabe? Waan maal taate bakka ayyiri qabne qoy. Ayyiri maali? Jechuun haasaa kana dhibbaa isin jenne. Ba'uu barbaaddeen nan choo jetteer. Akkoo isi gogodaadha malee. Laa wallaahi. Ana wani komantii rabbisa dhaadhaadha koman. Oye ati nama tardaatu? Anni iseera taraddeera. Amma waan ofiin guyyumaatti maaliyyuu taate chaanii sirra laalu malee nama. Ana komantii rabbisa dhaadhaa. Raggataa ijoollee manatti illee gayamu. Garuu baay'ee takka si jaalanne si gabanyaa acharaa si tolchina qoon gaarullee joomina. Yoo an seeni jedhi. Acharaa si asaan marraa qoonillee. Waan ofii anillee maaliif jaalala si hin ibsine beektaa beekamaa ni beektaa. Dhumarracha dhumarran jiraami. Tolchee si ibsuuf. Acharaa si asaan mariyaa. Akkasuma jenama. Amma namni itti babbaatee beektaa namni kuun ani si jaalanna nullee nama tuwiirreeftan nullee dem. Nullee. Kaampaanii ho'iitiin jaalatanii ho'i. Argiteemi? Nullee jedhe. Kaayidaa ammoo kaayidaa naa ta'e malee si jaaladha beektaa.
Kayak dance wallahi lu. Eh,